ummata tokko nu rakkisee beekta. Nuti nu galte dubbiin nu galte Harargeen ganaa nama jala yaatu warra juu tokko fidaamee bo. Sigale. Harargeen ganaa nama jala yaatu dubbiin nu galte dammayne ibbarree haaya bada bo. Ibbaruun gosaa wal diiguudha. Mee warra san fidaa sheer godha. Ibbarree Harargeen ganaa nama jala yaatu maarree jala yaatu. Harargeen duraan yoom takkaa nama jala yaatee beekti namaan deemti malee. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaal Zizo. Maqaa kana Zizo deeffadhu booti. Harargeen nama jala yaatu maal jala yaatu? Ibbaruun keessan kanaa mee naa gosaa wal diigu gandaan afooshaa godhachuu. Minisootaa kanatti immoo afooshaa abaluu piiknika qaba. Gosti abaluu piiknika qaba. Maarreen abaluu piiksi. Chech! Po! Ibbaruun bar tokkummaadhaan mirga fi falmachuudha bar. Ummata fiitiif dhaabbachuudha bar. Ibbaruun gosaa wal qooduudha. Gandaa wal qooduudha. Yoo kun gosatiyya maarreetiyya jeati gosummaa baratta. Harargeen ganaa ibbarte nama jala yaatu. Haya badawii. Ibbaruun keessa yoo kana ta'e if wallaaluun nu fayyadaa'u. Ibbaruun nu fayyadu. If wallaaluu santu nu fayyada jechuudha. Baay'ee na ajaa'ibsiisa. Afooshaa kudhanii ol lakkaawisi gal. Afooshaa gandaa abaluu arra piiknika qabdi. Piiknika jechuun warri hin beekne warri suudii kun bakka fooyya waadanii nyaatan sana. Afooshaan abaluu piiknika qabdi. Afooshaan abaluu piiknika qabdi. Ganda isaaniitii namaa dhumaa jira. Ganda isaaniitii namaa zarafamaa jira. Ganda isaaniitii nuti bar nama magaalaa guddoo takka hin qabne Harargeen hangammaati. Meesla tokkummaan mirga kana falmatamu. Gandaa wal qooddee gosaa wal qooddee hoggi hayyoonni gabbeessi dubbate hayyoota gandaa abaluuti. Harargeen ibbarte ganaa nama jala yaatu. Ibbaruun kana if wallaaluu turre nu jiraa'u yoo ibbaruun gosaa wal qooduu taate. Yoo naannoon biroo gosatiyya jette ati aboo rabbiin gosattii wal beeka jeemoo itti wal diiga jeemee naa himu. Mee shari'aa muslimaa keessatti gosatan akkatti wal beeytaniifin isinii uumee jeemoo akkatti wal diidaniifin isinii uumee jee. Yoo rabbiillee sodaate. Ibbaruun akkanaa bu'aan qabdu sigala. Waan akkanarraa dhaabba waan hin beeyne barattaniiti halaa keef hin godhuu jirtan sigala. Sheer godhaa dafaatii walii daddabarsaadha. Amma gara sagantaa kiyyaatiin seena. Irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kanneen salaamtaa tanan jenne yooyya harka fuune hundi keessanuu baga nagaan dhuftaniin isiniin jaa arraa akkuma duriitti mata dureen xiyyaa haala yeroo jetti. Itti aansuudhaan osoo hin haala yerootti hin seenne warroottan gosummaa ooftan warroottan gandummaa ooftan rabbii keessa yoo sodaattan ummata kanarraa dhaabbadha. Ummata rabbitti fedhe kanarraa dhaabbadha. Yaa ummata keenya isinii yaadachiisa gaafa nuti badhaadhina keessa turre san warroottan gosaan ummata diiguu ture kan isin gootota keenya jechuun turtan arrakka gartee harargumaa diiguu eegalanii jechuudha. Warri kana jala yaa'ellee sheer jalaa godhee goota keenya abaluu keenya maarree keenya jiru diina Harargeeti. Arra Soomaleen ummata Harargee bakka inni qotattutti buqqisaa jirti. Qotee bulaa dhuftee ajjeesaa jirti. Ilmaan Soomalee tanu keessa dhalatte tanaadhaan Soomalee abbaan Oromoo haadhaan Soomalee Harargee fakkaattee maqaa Harargee himattu. Akka nuti gartee ummata keenyaa tokkummaan sagaleen taane as keessa ribxeeti maqaa loqoda Harargeetiin nama arrabsitee maqaa Harargeetiin namoota waliin naqaa jirti jechuudha. Warri naannoo biroo dhimma mataa isaaniiti yoo gosummaa oofan. Harargeerraa gosummaan hin bireettan dhugaan isinii himu. Gosummaa oofuun mallattoo wallaalummaati, mallattoo doofummaati. Gosa fi baruun kabajuun jaalachuun kabajaa. Garuu gosa fiitiin dhaadatteetti nama diiguun gosa tiyyaan namaa olii jechuun qaaniidha. Qaaniidha. Jarrinuu gosummaa yaanii maarreen gosummaa yaanii dhimma isaaniiti. Sigale. Gosummaa yaanee dhiisii tokkummaa yaaneetu injifachuu dadhabnee jirra. Nuti Harargee takka beekna. Harargee madurriyyee gartee TikTok irratti adda nuu fuutu tan gosummaan nu ooftu tan hin beeknu jechuudha. Waalaikum salaam jaal Muhammad. Hin beeknu jechuudha. Harargee takka beekna nuti. Nuti magaalaa guddoo hin qabnu bara. Hin qaanfattanii.
Gaafa akka namatti magaalaa guddoo arkanne akka ummata biyya birootti naannoo birootti gartee waan keenya daldalachuu dandeenye kaadireef kaabinee kana gartee dammayfannee harka kanurraa ol qaban irra caalaan badduun kaadireedhaaf Harargee akka taate beektu isa. Ta qorqorroo buqqaasisiiftee nama gurgursiiftu kaadiree Harargee akka taate beektu. Digale saniifuu osoon kana keessa jirru gosummaa fi gandummaan ka wal qoodu I think namni sun diina Harargee na fakkaatti jechuudha. Har'as sirna kana caalaa namni akka Harargee sirna kana miidhamee jiru dhugaan jala mureessiima. Diinagdee kees zeero si harkaa deebisa. Tokkummaa kee zeero si harkaa deebisa. Qabeenya kee guutuu akka itti fayyadamne zeero si godha. Sangubbarraan gibira naannoon biroo takkan kafalle fidanii Harargee irra kaa'an. Namni akka sirna qaalicha shayxaanaa kanatti shayxaanticha kanatti Harargee miidha hin jiru jechuudha. Warroota abbootiin qabeenyaa bitattee Harargee fakkaatanii Harargee keessa yaa'an lafa arsee bulaan kun beeka kan mootummaan bitattee fi kan abbaan qabeenyaa bitatee adda jira jechuudha. Soosan ani irra laalu dantaa garaasaa dantaa kuuliisa akkuma nan kuuliiti yadalagadhu inni faarsee ilmaan isaa guddifachuu jira jechuudha. Sigale kana jala deemtee immoo yoo ati wal qoodde siitu itti gaafatamaa tana ajandaa if danda'ee ganaadhaan itti deebi'a ambar waa'ee murtii guutoo dheengaddaan dubbadhe doofummaan osoo bifa qabaattee murtii guutoo fi fayyisaa leellisaa fakkaattii kitaabul jismi irraa isiniin hin jenne doofummaan osoo bifa qabaattee fayyisaa leellisaatii fi murtii guutoo fakkaattiin isiniin jee sigale saniifuu isin mee suutaas ja'a hin dammayneefiifuu deebitanii raftan waan dammaytan isinitti hoggii nama arrabsitan hoggii bakka hunda hayyoota xiqqeessitan waan dammaytan isinitti hin fakkaatin meemma hayyootumaa xiqqeessa teessanii yoo wal jala yaa'u jirtanii Harargeen dammaytee kanaa jaawar jala yaatu marroo jala yaatu anaa isinii jaa waan isin jechuu dhiiftan san akkasiin wanni isin barbaaddan hayyee dammayta wal jala yaa'u jirtanii gosummaa wal qoodutti hin jirtanii kunanni aluma keessattuu kun ibidda akkanaati kun haaqo kun maaroo jettanii wal qoodutti hin jirtanii abu qaanfadhaa haalaal xiqqoo anni narraan fakkaattu waan isin itti jirtan asitti ol bahee dubbachuun xiqqoo narraan qaanfattu qaanfadhaa waan qaanii jirtan jaawar jalaas hin deemin marroo jalaas hin deemin no problem mee teetumaafuu wal jala deemi ifuma keessattuu gartee gosummaa dhiisi ijoollee lukkuu mataan lukkuu fakkaatu gartee taasirraa ol yaatee giiftii kadhatee bula warra tiktokan kadhatee bulaan jaanii beekta nuti dafqaan bulaa dhala kadhatee bulaan gosa wanni jaarratuuf akka leenca darbaniif akka fooloo guddisaniif akka sheerii heddummeessaniif tanaaf gosa jaarrataa jechuudha yaadan qabu hiishaawumaan qabu baratee sammuun qabu kanaafuu maal godhu qaba gosa jaarratee nama kana waliin buusee maraatuma kana jala ta'anii waan juufi waan dhiisu dambeeyna kana jala ta'anii goota keenya jedhanii saniifuu kadhatee bulaa jecha ka wal diigu Harargeellee bakka hin bu'u Harargeellee wanna juu hin jiru jechuudha. So tanaasuma dhaabeetiin sagantaan har'a dhufee fiddeema duraan dursuudhaan injifannoo warroottan sheer gootan gaafa nuti sagalee taanu doktoroota sagalee taanu barsiisota sagalee taanu yaadattanii jaawarii fi taayyeen shoorarkeessitoota akkamitti mindaa dabalaa nuun jedhanii gaafa jedhanii hiriira irra yaamuu kanii piippiin hiriira yaamuu deemtii jedhan iccitii poostii isinii godhee hiriirri sunillee ichi nafe biyyattiin sa'aatii ammaa ifiifuu sa'a mindaa dabaltu jirti sa'a maarree dabaltu jirti jedhanii sheeyxaanticharraa eegalee hanga faarsee bulatti lafa dhiituu turanii jechuudha mindaan dabalamu hin jiru quuftanii kana godhattanii maal jedhanii gartee lafa dhiituu turanii jechuudha ni dabaltanii miti sigale ni dabaltanii jenneen sigale dabalchiifnee jechuudha tun injifannoo guddoodha injifannoo xiyyaa fiteeti gaafa injifannoo wallaaluu nurra hin jiru jechuudha sigale bakkatti goolii lakkoofsifnee qabxii lakkoofsifnee hisaabbachaa deemuu qabnaa faarsee bulaan mindaan dabalamu hin jiru ergamtoota jaawarii ergamtoota taayyeeti baandota warri mindaa gaafatu jechuu turammoon ture arra warruma akkas juutu mindaan dabalame jechuu jira jechuudha faarsee bulaa jechuun taguuga woomatti naqan keessaa kan naqatan sigale kana wooma qaallichi yoo qaallichi arra taayyeen diinaa barra yoo footoo sheeyxaantichaa wajji ka'e taayyeen goota tahaa jechuudha faarsee bulaa biratti goota tahaa jechuudha tun injifannoo xiyyaa fi teeti
tun injifannoo hayyoota keenyaati baga injifannee jechuudha ergaan hangana jee booda mindaa dabaluun qaala'insa jireenyaa kana gartee fooyyeessuu danda'a mindaan kunoo eenyuuf dabalame ummattoota biyyaa miliyoona 150 dabalame moo hojjettoota miliyoona 3 guunne miseensota PPTif dabalame ji'iyaadi yaa buleessa mindaan kan dabalameef hojjettootaa jechuudha ummata irratti oo gibiraa dabalamee jechuudha ummata irratti oo cinqii dabalamee jechuudha ummata irratti oo khasaaraa dabalamee jechuudha tana jala murtee beeku qabda mee dursa osoon kara mindaachiin dhayne qaala'insa jechuun maal jechuudha qaala'insa jechuun maallayni harkasi guutee wanni maallayni sun siibitu hin jirtu jechuudha meemma waan takkaan si yaadachiisa rabbuma kana laale subhaanallah dhiira oggii uumuu dhala uumaafi jechuudha dhiirarra yoo dhalaan heddummaatti namni wal fuudhu hin jiru jechuudha dhalaan nama heerumtu dhabdi jechuudha yoo dhiirarra dhalaan heddummaattees sigale kan heerumtuun harkattuu jechuudha rabbiin tana beekeeti wal qixxeessaa oofaa jechuudha qaala'insi dhalaan jiru jechuudha bakka tanatti amma sigale qaala'insi dhiiraatiis hin jiru jechuudha akka sigaluttiin siimu jira sigale qaala'insa jechuun dhiheeysiitu hin jirree jechuudha gabaabdutti yoo dhalaan hin dhalanne wanni fuutu hin jirtu yoo dhiirtiin hin dhalannes wanni heerumtu hin jirtu tanaaf rabbiin dhiheeysi irratti abalu intala dhale abalu ilmo dhale ogii janni dhiheeysaa jechuudha akka wal fuudhaniif akka heerumtuuf dhiheeysiin deemaa jirti jechuudha dabarsi karaa jireenyatti as deebisi qaala'insa jireenyaa jechuun maal jechuudha qotee bulaan qotachaa hin jiru jechuudha naggaadeen naggadachaa hin jiru jechuudha qotee bulaan yoo ooyiruu keessaa qotatee naggaadeetti hin gurguranne naggaadeen fidee yoo gabaa dhiheeysee hojjettoonni kun hin bitanne wanni ati gartee bitattu hin jirtu jechuudha tanaafi mindaan dabalamu kun illee furmaatan fiduu wanni nuti mindaan dabalamuun gaarii ta'ee osoo jiru mindaan dabalamuun fedhaa xiqqaatu fedhaa guddatu gaarii osoo ta'ee hojjettoota jiru memma mindaan dabalame kun xaafii kuntaala tokko ni bitaafi hin bitu xaafiin kuntaalli tokko meeqa sigale xaafiin kuntaalli tokko meeqa yoo xaafii hin binneef mindaan baati iskuula ijoollee yoo irraan kafalle private warra qaraasifatu jira jireenya gartee huccuu bitachuu jira saabuna bitachuu jira qaama dhiqatan mee maaliini waa bitatan soo dhiyeeysiin tun maaliif hin jirre qotee bulaan maaliif qotachuu dadhabe qotee bulaan maaliif dhiyeessuu dadhabe nageenyaatu hin jirre qulfiin bakka tanaa jechuudha kanaaf xiinxala ekonomistii yaamtee maarree DGP akkana ta'ee BGP BGD jecha oolu persentii hangana dabalame maar ummata rakkisuun hin barbaachisu gabaabdutti maallayni ummata harka baay'ateeti maallayni waa bituu dadhabe waan bitaniitu hin jirre dhiheeysiitu hin jirre digale amma osoo qotee bulaan nagaa qabaate osoo qotee bulaan oomishate osoo qotee bulaan xaafii ka gaarii gabaa fide maallaqa xiqqaan bitatta sigale osoo qotee bulaan akka gaariitti dinnicha magaalaa fide maallaqa xiqqaan bitatta osoo qotee bulaan akka gaariitti timaantiin magaalaa fide akka gaariitti osoo qotee bulaan fide killee fide sangaa fide re'ee fide danda'e akka gaarii bitatu maallaqa xiqqaan bitachuu dandeessaa jechuudha qotee bulaan baadiyyaa keessaa dhumu jira naggaadeen sodaadhaa deemee chii bituu hin danda'u yoo dhaqee wanni inni bituu hin jirtu ni ukkaamsama amma kunoo sulultatti kan impoostii isinii godhe na jala gasseentanii ilaaluu dandeessa sulultaa bakka inni gartee masaraa mangistiitiin itti jaarajee afaan banu jiru sanitti namoota 80 ol butanii jechuudha ka gabaa muluu jedhamtu dhaqatee daldalatee maallaqa kiisha kaatee yaa'u hanga dandeetti namni sun amma kasangaa bitee hoteelaa qaluu deemuu jira kasangaa bitee gabaa sulultaa fiduu deemuu jira kasangaa shunkurtaa bitee gabaa sulultaatii dhiyeessuu deemuu jira finfinnee dhiyeessuu deemuu jira amma ukkaanfamee jechuudha arraba bakki sun irrumoo irruu miti qotee bulaa yoonii fi jarri kun dhufee irraa hin binne yoonii fi ji'uu qotachuu hin danda'u jarri kun hoggii dhaqee waan bitu naru qaala'insa jireenyaa jechuun gabaabdutti dhiheeysiitu hin jirree jechuudha kanarratti mindaa gartee kuma takka dabalte kuma dhibba takka dabalte yoo wanni ati bitattuun hin jiraanne bu'aa maal qaba tanaafi hayyoonni wanni isaan isiniin jechaa jiran mindaa dabaluun furmaatan fiduu ifiifuu gaaza firfirsuudha
amma gartee mindaan dabalame amma dura hanga jaanitti ummanni khiraaf irraa kafaluu dadhabe barsiisaan khiraaf irraa kafaluu dadhabe doktorri khiraaf irraa kafaluu dadhabe namni bishaanii yaa'ee qurxummiin nyaatamaa jira jechuudha amma hanga isaan labsii baasanitti manni duruu samii seenee jechuudha manni duruu samii seenee jechuudha saniifuu furmaanni nageenya buusuudha qaallicha nageenya buusuu dide sheeyxaanticha kana firraa geggeessuudha tanarratti namni walii galuu qaba yoo tanarra waliin galle wanni ati asii minda dabale maarree dabale mitirqishoo ta'e maalliyoo ta'e jettee yeroo itti gubdu takka hin jirtu jechuudha takka hin jirtu gurra si calawu ummanni keenya waan isaan qabeetti jiru beekuu qaba jechuudha namni tokko dursa wanni isa barbaachisu qotachuudhaaf daldalachuudhaaf naggadachuudhaaf barsiisuudhaaf barachuudhaaf nageenya isa barbaachisa no matter what jaalatte jibbite yoo gabbaate ni ukkaamsam yoo ol deebitu manaas irra gubata yoo oyiruu dhayxoo oyiruu keessatti soomaleen ajjeefamte finxaaleeyyi naannoo amaaraa tana biyyi jaareen sheeyxaantichi jaareen ajjeefamte sigale memma wallagge amata meeqanii oomishatte yoo isaan oomishatan tuulaa guban dhufanii shawaan ni oomishatte sigale kan faarsee bulaan akka gartee faallee leellisaa fayyisaa maalimi faalleen leellisaa sunfan osoo labu taa'ee miliyoona 5 boolla qotu sharmuutaa miliyoona 5 kafaluu jechuun maanaa naayitoota kana jaltu keessaa namni ukkaamsamaa jechuudha jaltu keessaa namni dhumaa jechuudha miliyoonni 5 sun silaa ummata jaltuu sanii bishaan baasuu hin danda'u inni dogoggoraan farshoo ofirra dabarsee miliyoona 3 faa katabaa jechuudha cheeka so amma kana faatu gartee sagalee ummata osoon ummanni ukkaamsamu osoon ummanni dhumu osoon ummanni kana ta'u sigale mootummaa Oromoo siin jaaje mootummaa mootummaa arra hedduu waay mootummaa Oromoo maalii miti kuni diina Oromooti sigale diina Oromooti jechuudha Oromooti ya dammaqi hayyoota kee dhageeffadhu sheeyxaana kanatti umura guriyee sheeyxaana kanatti umura guriyee ani wanniin isiniin jiru waan nageenyin buuneen mindaa dabaltaa miti waan feete godhe bu'aa maal qaba dhukkubsata akka faallee leellisaa kana faa kaabinee godhatte namicha mataa baaldii sanfaa hayyoota xiqqeessu hayyoota arrabsu if jala keessi harroota if jala guurtee hayyoota if jala yaafte wanni ati fiduu dandeessu jirtu jechuudha mindaan maaliif dabalame mindaan piippiin jaalattee dabaltee jirtu muddamtee dabalte kunuu jirran oollee jechuudha ummanni gartee maskaram kanatti takkaa fuulbana kanatti if qopheessaa jira sheeyxaana kanatti xumura gochuuf karaa wabootiin haa ta'u karaa fannootiin haa ta'u karaa TPLFiin haa ta'u tokkummaan ijaaramaa jirti sigale namni if qopheessaa jira qeeroon qophaawaa jirti doktorri qophaawaa jira barsiisaan qophaawaa jira hayyoonni keenya sirriitti dalagu jira jechuudha arra gartee sirni wasakaa gartee dalagaa hayyoota kana hubate wallaalaa fi wallaaltuu telefoona bitee harka kaa'ee barri gaafuudhee miidiyaa nama maraataa hunda harka galche hayyoota kana xiqqeessisiisu maatii hayyootaa xiqqeessisiisu sigale tokkummaa sabaa diigu gosaan nama waliin kaasu naannoon nama ijaaru sigale kanarra bobbaasee jira maal siin jaa si caalaa si yaada hoggi dhufe amaarri jaara amaaraa fi Tigreen shaabiyaan jaaramaniiti kuushii biyya numaatu kuushitti ol guddisanii kuushii biyya bulcha jedhanii nuti seemeeti biyyarraa facaanee jedhanii gayyaa jiran meeqam taana siin jaaba dhufee bare si caalaa sabboonaa ta'e si caalaa aabaa'oo ta'e si caalaa waboo ta'e dhufaa bare eenyu ol ta'eef dhiyeessee dhufaa piippiin tunillee waa faayidaan qabdu isilleen mooyyeedhaa yoo itti hirkatanillee nama jalaa jiiti meeqam taana garuu furmaanni biroo hin jiru isaanuma kana jabeeffanne isaanuma kana gorfachu siin jaa boodar piippii ta'uu waan ati beeytuun si filannoo ati qabdu hunda si cuccufaa jechuudha karaa ati qabdu yoo karaa kana gorree yoo karaa marroo kana gorree ay marroo nu harkaa qabu yoo karaa jaawar kana gorree ay jaawar maa yoo karaa taayyee kana gorree ay maal harkaa qaba ifiifuu ida jira siin jaa karaa hunda si cufaa jechuudha duuba furmaanni maal hoggeeti jetti bakka namichuma kana wanta godhachuudha maaliif sabboonaa godhanii sitti ergan si galee leenjifamee tolfamee miidiyaaleen hundi bitamee jiran siin jaa miidiyaan biyya alaa kun guutuun
warri fannoon nu dhufa jira juu cufa keessa isaanii keessa waa dhufanii amma duraan isiniin jedhe keessattuu ispeeshaalii qaalicha shabboo miidiyaa irra taa'u san namni waboo diigee namni rakkina waboon qabdu guutuu saaxilee sigale rakkina keessatti ijoolleen furachuu jirtu hunda wal fixu jira wal gatu jira maarree jee sanyii hunda akka galu warri goosise qaalicha san fa'a amma maal jaan sigale warri kasiisun ta'aniiti furmaanni biroon jiru maarree nu dhufu jirti mitirqishoon nu dhufu jirti adeero tigree fi amaararra namni dheengadda wal fixeen jiru osoon akka teenyee laayif ilaallu seenarraa akka mililik oromoo fixe jechuu seenarraa dhageenyetti hin dhageenye ija teenyaan laaluu turre osoon isaan dhalaa tigreetti mismaara cabsanii laaluu turre lafarraa finna jechuu sagalee isaaniitu jira jarasantu arra ay ummanni keenya dhumuu jira ka ummata keenya fixu jiru kanummaa waliin nu fixe sunu kana shayxaana guddaa kana jee walii galu jira nuti immoo seenarraa jechuu jirra seenaan tun tattii daamtee jira tarraa irrattee jira ganaa seenaa hayyoota seenaatiif dhiifna amaara bara hoggii isaan nu fixan nuti ija teenyaan hin garree garuu jarri kun hoggii ilmaan isaanii fixan manaa wajji guban ijaanaan wal argu ilaa ammaa viidiyoo jira sii taphachiisuu hin dandaasi maal siinjaa lidatu wajji taa'ee jaawarii maarree wajji lidatu isaa nama jeesu ragaani qabdaa yoo jettiin hin jiru sheeyxaanticha kana garuu isaa dhiiga namaa dhugu isaa batti urgee isaa harka hudduu duubatti hiisisee namaa hangas takka dandeettii qabu ija saba kanaa ta'e nama siyaasaa saba kanaa gartee tacaccabte tana ni wal'aana jedhanii itti amanamee gartee miidiyaaleen biyya alaa hundi dubbisan akka ijoollee xixiqqootti akkasitti hidhee bakka gaarbeeja darbisan akka filannoo sii dhiyeessaa jechuudha. Ati maaliin si sodaachisa seenaan si sodaachisa seenaa inni si sodaachisu san ammoo ka gadhaabu jiru aduwaa 00 jee yemilili kaawulti jee yemaarree mitirqishoo jee seenaa jara sanii ka jiraachisu jiru qaallichuma inni sii faarsu kana mootummaa keenya ilma keenya ka siinjuu kana ilma kee garuu ka sirni kunnaan ta'u jee lubbuu takkittii tana sii kennu akka marroo kana sirni kunnaan ta'u jee ka lubbuu sii kennu akka jaawar kana sirni kun abadan gadhaabachuun qabu dogoggoraan duraanuu deeggarre ka siinjuu akka taa'ee kana gartee akka waan diinaa godheeti akka waan gartee baandaa godhee si dhiyeessaa jechuudha saniifuu gartee namni chipsii lama nyaata arraarra isiniin hin jedhe keessattuu diiyaaspooraa warri miidiyaa irra jiru chipsii lama nyaatan ummanni asiin sabboonaa si fakkaataniiti asiin nama saba kanaa yaadu si fakkaataniiti achi galgala wanni isaan godhan waan biroo guyyaa wanni isaan miidiyaa irra sitti haasa'u waan biroo an akka nama isin balaaleeffatuutiin ta'a ani isin arrabsaan irra laalina takka takka faa isin hoggii waajees gartee jara amansiisuu fi akka isaan na amananii iccitii natti himan godhuu fi sigale narra laalina jaa warra hojii dalagan saniifuu uummanni keenya dammayxanii eenyuutu onni irraa dhugaan saba kanaa sagalee ta'uu jira miidiyaa kamtu dhugaan saba kanaa sagalee ta'uu jira miidiyaa kamtu dhugaadhaan